Ani maqaan koo Kuusaa Dastaan jedhama. Godina Wallagga Lixaa nama Nasiibuu magaalaa Mandiittan dhaladhee guddadhe. Barnootaa fi Yuunivarsiitii Dambidolloo deeme jechuudha. Seenaan jireenya kooti barnootaa fi Yuunivarsiitii Dambidolloo deeme osoo galaa jiru mudannoo akka tasaa mudateen amma irraatti kun wal irra jira. Abbaan koo sanarraa kan ka'e balaa yeroo sana na mudate irraa kan ka'e dhiphina sana dabalatee haala yeroo sanaatti miidhama guddaatti kan gale innis miila tokko dhabee achumaan lubbuun isaa 2014 darbeeti. 2014 lubbuun isaa darbiyyuu ani immoo yeroo sanatti qaama miidhamaa ta'een jira. Qaama miidhamaa ta'uun koo immoo kan yeroo miti kan isin haalaa yerooti malee cal jedhee kan natti irratti ta'e osoo hin taane wanta yeroo keessa na mudatedha. Barnoota irra osoo hin jiru kun na mudate. Haa ta'u malee amma ani kanaan dura irra deeggarsa baay'ee argadheera. Ni beektu kun hundumtuuyyuu yaala qooritti haa ta'u kallattii garaagaraatiin narkaa dhumeera. Hojii dhuunfaa kootii uummadhee immoo waan namni koo hojjechuu danda'u hojjechuu nan barbaade. Kanaaf immoo lamoo akkan deebi'ee harka keessan akka hin ilaalletti akkana deeggartaniifan ammas deebi'ee fuula keessan dura dhaabbadhe. Irra deddeebiin fuula keessan dura dhaabbadhee isin nuffisiiseera. Haa ta'u malee akka isin nan nuffine immoo nan amana. Kanaaf akkaawuntii kanaa gadi jiru irratti akkana deeggartaniif fedha Waaqayyoof jaala keessanii isin galadha. Galatooma. Fayyaa Waaqni nuuf kenne keessaa fayyaan qaamaa kennaa akka salphaatti ilaalamu miti. Sababni isaa yoo qaamni keenya guutummaatti fayyaa qabaatee hojjetannee jireenya gaarii jiraachuu dandeenya. Namoota kaan biratti illee ilaalcha gaarii qabaanna. Kanaaf fakkaataa ogeessonni fayyaayyuu fayyaan faaya kan jedhaniif dhugaa isaaniiti. Faayi dhala namaa miidhagsee simbootti godhee nutti mul'isu fayyaa ta'uusaa haala gaariin erga hubadhee kunoo waggaa arfaffaa kooti. Bara 2010 muummee saayinsii uumamaa appilaayidii fiiziksii qo'achuuf hireen akkuma barataa kaanii anas qaqqabdeem. Barumsa koo seeraan osoon hordofuu yeroon boqonnaa yookaan simisteeraa geenyaan bara 2012 baatii bitootessaa keessaa Dambidolloodhaa ka'ee gara maatii kootti osoon galaa jiru bakka dhagaa dhaabbii jedhamu yookaan maqanajjoo jedhamuun beekamu xiqqoo gadi siqamee bakka sakatta'insi jirutti hireen kan kontaane tokko garuu daangaa dabartee natti dhufuun miidhaamaaf na saaxilteem. Dogoggora uumameen humnoonni nageenyaa daandiirra dhaabatanii sakatta'insa geggeessan hagan wallaaluu fi maashaan qaama koo wal gadhiisutti dabaree wal furanii reebichaan na bulleessan. Gaafan dadhabee jireenyi koo jiraarraa adda fo'amuuf ga'u reebicha narraa caamsan. Turtii daqiiqaa muraasaa booda garuu jarreen kanatti bilbilli bilbilamnaan wayita kaasan namni isaan reebaa jiran nama isaan barbaadan akka hin taane itti himame. Sana booda konkolaataa sireeffirra na buusanii fuudha deemaa dogoggoraan reebame jechuun bakka sanaan adeemsisan. Dogoggora uumameef garuu itti gaafatamummaa naafuu kabaji miidhamaa tokko godhamuu naaf hin godhamne. Har'a garuu dogoggora gaafasaniin qaama hirruu ta'ee manatti sakaalamee hafeen jira. Ani mucaa jaallatamaa fi mul'ata jabaa qabuun ture. Garuu jal'ootaan abjuun koo kolaafamee amma sireef irbaata ta'een jira. Akka hiriyoota koo kolfeen qasa'uu deemes bakka garaa koon ga'u ofii koo danda'ee mana fincaaniin seenu obboleettii kootuu na duukaa rakkata. Hospitaala Giruumitti akkuma miidhaan kun na qaqqabeen deemee yaalamnaan gara hospitaala Phaawulositti referii naaf barreessan. Beellama ji'a 2 hospitaalli Phaawulos naaf qabee Finfinnee taa'ee hordofuuf homaa of hirkaa hin qabu. Carraan qabu galee ol deebi'uu ta'us humni koo waan hin dandeenyeef galeen manumatti hafe. Cobxoo irratti fanxoo cabbii irratti bakakkaa akkuma jedhamu abbaan koos yerooma wal fakkaatutti dhukkubsachuun miilli isaanii akka irraa cituuf ajajni mana yaalaatii ba'ee mana tokko keessaa hiree keenya abaaraa abbaaf ilmaan qaama miidhamaa taane manatti sakaalamnee yaaddoof daraaraa rakkinaa guyyaan nu qaqqabsiifte kulkulfachaatuu teenyuu bara 2014 ji'a dhumaa keessaa abbaan koos narraa boqote. Yeroo ammaa kanaa magaalaa Mandiin jiraachaa jira. Wiilcheeriin ittiin deemus caccabee wayitan irra taa'uu dugda koo na dhukkubsuun dhibee amaaf na saaxilaa jira. Sun immoo yaaddoof dhiphina hamaa keessa na galchaa jira. Sanas ta'e kana Waaqayyoon gaditti Oromoo miliyoona 60 waanan qabuuf fayyee imala koo akkan itti fufuuf abdiin koo guutuudha. Takkitti obboleettii koo malee omaaf biraan qabu. Ishee waliinis gaafa arganne nyaannee yoo dhabnes bulaa jirra. Waan hundayyuu namarraa eeggachaa jiraachuun natti ulfaate. Fayyee of danda'ee karaa hundaan qixa koo duraatti deebi'uun barbaada. Yoo nama agame malee hadhooftuun dhugan jedhan. Yeroo ammaa kana yaalamuuf harki koo duwwaa waan ta'eef lammii koo Oromoo wal gargaaruun aadama keenya kaleessaati. Gamanumaan immoo obboloonni koo kallattii garaagaraa na deeggaraa turtan gatii keessan waaqarraa argattu. Nuffiif muufii tokko malee nafaana buutanii ba'aa kan turtan Waaqayyo bakka irratti dachaasnii faaguutu. Gargaarsichi akkuma itti fufetti jira. Kanaaf har'as kunoo ilmi keessan harka keessan eeggachaan jira. Naaf birmadha jedha Kuusaa Dastaa.